Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa taphaaf Swiidin dhaqan hundi isaanii baduun dhaga'ame. Hooggantoota mootummaa 62 malaammaltummaa dalagan irratti tarkaanfii fudhatamuun ibsame. Magaalaa Finfinneetti hiikkaan gaa'ilaa 9,000 ol raawwatamuun ifame. Tujjaarri Afrikaa Aliko Dangote qabeenya isaa harka 3 keessaa tokko harka qalleeyyiif akka arjoomu ibseera. Marii biyyaalessaa qabxiilee ijoo kaaseen dhimma magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa irratti hirmaattonni yaadota garaagaraa kaasuun dhaga'ame. Garee kubbaa miilaa Itoophiyaa umurii waggaa 18 gadi Swiidinitti taphaaf imalanii turan guutuun badanii poolisii biyyattiin barbaadamaa jiraachuun isaanii ifomeetti jira. Gareen guddattoota kubbaa miilaa Itoophiyaa Swiidinitti tapha Goozii Akkaab jedhamuun beekamuu fi biyyoota addunyaa 77 ol hirmaachisuun adeemsifame irratti hirmaachuuf gamasitti imalanii turan hundi baduun isaanii himameetti jira. Taphni Goozii Akkaab adoolessa 12 2026 irraa jalqabee gaggeeffamaa kan ture yommuu ta'u gareen guddattoota kubbaa miilaa Itoophiyaa guyyaa xumura dorgommichaa irratti baduun isaanii ifomeetti jira. Taphattoonni garee kubbaa miilaa Itoophiyaa umurii waggaa 18 gadi kunneen gaafa adoolessa guyyaa 18 bara 2026 mana barumsaa keessa qubatanii turan keessaa achi buuteen isaanii dhabamuun poolisiin barbaadamaa jiraachuu isaanii himamee jira. Poolisiin Swiidin garee kubbaa miilaa Itoophiyaa umurii waggaa 18 gadi kunneen hoogganaa isaanii dabalatee waliigala namoota 20 akka tahan himee kan jiru yommuu ta'u hojii garee biyyoolessa Itoophiyaa barbaaduuf taasifamaa jiruun qorannoon eegalamuunis himamee jira. Dubbi himaan tapha Goozii Akkaab Frederick Beekimaan taateen isaan mudate kun waan ajaa'ibaa ta'uu fi kanaan dura seenaa taphichaa keessatti isaan mudate kan hin beekne ta'uu himee kan jiru yommuu ta'u gareen guddattoota kubbaa miilaa Itoophiyaatii wajjin hariiroo gaarii kan qaban ta'us ibsee jira. Qopheessitoonni Goozii Akkaab taateen kun akkuma isaan mudateen poolisii beeksisuu himanii jiru. Hooggantoota mootummaa 62 malaammaltummaa dalagan irratti tarkaanfii fudhatamuun ibsame. Biiroon daldala magaalaa Finfinnee hooggantootaa fi hojjettoota gocha malaammaltummaa keessatti hirmaatan 62 irratti tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Magaalaa Finfinneetti daldaltoonni 470 kan jiran yoo ta'u lakkoofsi daldaltoota damee jijjiiran yookiin sirna daldalaa keessaa bahan 10,000 kan hin caalle yoo ta'u biiroon daldala bulchiinsa magaalaa Finfinnee bara baajata 2018 tti hooggantoota fi hojjettoota gocha malaammaltummaa keessatti hirmaatan 62 irratti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksisee jira. Itti gaafatamtuun biiroo daldala magaalaa Finfinnee aadde Habiibaa Siraaj akka ibsanitti lakkoofsi daldaltoota magaalichaa 470 gahu bara baajataa kana keessa lakkoofsi daldaltoota sirna daldalaa keessaa bahan yookiin damee jijjiiran ilaalchise gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin lakkoofsi daldaltoota hayyama daldala isaanii deebisan yookiin damee jijjiiran 10,000 akka hin caalle dubbattee jirti. Kana malees daldaltoota 24,000 ol daldala seeraan alaa irratti bobba'an irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu isaanii himanii jiru. Waa'ee raawwii karoora baajata bara 2018 kan dubbatan aadde Habiibaa Siraaj hannaa fi malaammaltummaan haalaan hirratee jira jedhan. Adeemsa kanaan hojii gaggeessitootaa fi hojjettoota malaammaltummaadhaan yakkamaa ta'uun isaanii mirkanaa'e 62 irratti tarkaanfii fudhatamuu ibsitee jirti. Tajaajila dijitaalaa fi guddina baay'ina daldaltootaa ilaalchisee biiroon kun waggoota 5 darban keessatti tajaajilli hayyama daldalaa fi galmee 16 gara sirna dijitaalaatti jijjiiruun yeroon tajaajila kennuudhaaf fudhatu kan kanaan dura guyyoota fudhatu gara daqiiqaa 30 hanga 40tti hir'isuu isaa ibsamee jira. Bara baajataa kana keessatti manneen daldalaa 5,556 ijaaramanii daldaltoota buqqa'aniif kennamu akkasumas manneen daldalaa 524 hojii seeraan alaa irratti bobba'an jedhamanii qabaman abbootii qabeenyaa isaaniif deebi'uu himamee jira. Dhiyeessii oomishaa dabaluudhaan tasgabbii gatii fooyyessuuf wiirtuuleen gurgurtaa oomishaalee qonnaa ammayyaa 7 birrii miiliyoona 15.9 ijaaramanii hojiitti galuu beeksifamee jira. Wiirtuuleen kunneen fayyadamtootaaf oomishaalee hir'ina dhibbeentaa 19.8 hanga 25 dhiyeessuudhaan tasgabbii gatii mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jira jechuun raadiyoon Ahaduu gabaasee jira.
Magaalaa Finfinneetti hiikkaan gaa'ilaa 9,000 ol raawwatamuun ifoome. Bara baajataa 2018tti hiikkaan gaa'ilaa 9,000 ol galmaa'u ejensiin galmee siivilii fi tajaajila jireenyaa magaalaa Finfinnee beeksise. Ejensiin galmee siivilii fi tajaajila jireenyaa magaalaa Finfinnee bara baajataa 2018 xumurame keessatti hiikkaan gaa'ilaa 9,558 galmeessuu isaa beeksiseera. Ejensii kana kan beeksise raawwii bara baajataa irratti ibsa gaazexeessaa Adoolessa 21 bara 2018 miidiyaaleef kenneen akka ta'e dhagahamee jira. Ibsa kana irratti Daayirektarri olaanaa ejensichaa obbo Yoosef Nugusee akka jedhanitti galmee siivilii gosoota 5 dhaloota du'a hiikkaa gaa'ilaa fi guddifachaa keessatti galmeen 5,363 raawwatameera jedhanii jiru. Bara 2018tti hanga waxabajjii 30tti galmeen gaa'ilaa 37,149 raawwateera. Fayyadamtoonni miiliyoona 1,500 karaa ejensichaa tajaajila argachuu isaanii eeraniiru. Tajaajilli miiliyoona 2,440 ibsaniiru. Ejensichi tajaajila kana bakka tokkotti qofa osoo hin taane dhaabbilee fayyaa fi dhaabbilee biroo keessatti socho'uun akka ta'e ibsaniiru. Dhaabbilee fayyaa magaalattii keessatti wiirtuu tajaajila foddaa tokko banuun galmee dhalootaa fi du'aa gaggeessaa jiraachuu ibsaniiru. Mana murtii sadarkaa tokkoffaa federaalaatti wiirtuun tajaajila foddaa tokko banuun manneen murtii sadarkaa tokkoffaa 11 irrattis tajaajila kennaa akka jirus eeraniiru. Tujjaarri Afrikaa Aliko Dangote qabeenya isaa harka 3 keessaa tokko harka qalleeyyiif akka arjoomu ibseera. Dureessa Afrikaa beekamaa fi biiliyoonarri Naayijeeriyaa Aliko Dangote qabeenya isaa keessaa harka 3 keessaa tokko dhibbeentaa 33 harka 3 keessaa tokko yookiin dhibbeentaan 33 dhaabbilee tola ooltota harka qalleeyyii gargaaranii akka arjoomu beeksise. Intalli isaa Halimaa Dangote gaaffii fi deebii Bloomberg waliin taasisteen murteen kun maatii Aliko Dangote hunda biratti deeggarsa guutuu akka qabu ibsite. Qabeenya Aliko Dangote yeroo ammaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 35 waliin kan tilmaamamu yoo ta'u, kana keessaa dhibbeentaan 33 jechuunis doolaara biiliyoona 11 hanga 12 ta'u dhaabbilee tola ooltummaaf akka oolchu beeksiseera. Kunis seenaa Afrikaa keessatti qabeenya dhuunfaan arjoomame keessaa isa guddaa keessaa tokko yoo ta'u, maallaqni kun piroojektota yeroo dheeraa kanneen dameewwan fayyaa, barnoota, wabii nyaataa fi hojii gargaarsa namummaa irratti xiyyeeffatan deeggaruuf akka oolu ibsameera. Akkasumas murteen kun kan beeksifame yeroo Aliko Dangote daldala isaa gara doolaara biiliyoona 100tti guddisuuf hojjechaa jiruuf itti gaafatamummaa dhaabbilee isaa dhaloota itti aanutti dabarsuuf qophii taasisaa jirutti ta'uunis gabaafameera. Marii biyyaalessaa qabxiilee ijoo kaaseen dhimma magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa irratti hirmaattonni yaadota garaagaraa kaasuun dhaga'ame. Yaa'iin marii biyyaalessaa Itoophiyaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru baatii tokkoof kan turu yoo ta'u, erga eegalee guyyoota 14 lakkoofsiseen hanga ammaatti waliigaltee xumuraa irra gahamuu baatus yaadni adda addaa dhimmoota ajandaalee ijoo 8 irratti dhiyaataniiru. Yaadonni dhiyaatan kunneenis hirmaattota konferansiitiin kan hin raggaasifamne yoo ta'u, yaadota filannoo hirmaattota sadarkaa garee xiqqaan yeroo marii itti fufee jirutti dhiyaatanidha. Maddeen keessa beektota akka eeranitti yaadota abbummaa magaalaa Finfinnee Dirree Dhawaa irratti akkasumas kaalaandarii Itoophiyaa ilaalchisees filannoowwan adda addaa dhiyaataniiru. Kaalaandarii hijiraa yookaan Islaamaa lakkoofsa Itoophiyaa keessatti hammatamu bara rahmataa jedhu utuu hin jedhin kaalaandarii amma jiru itti fufsiisuuf akkasumas kaalaandarii Islaamaa fi Kiristaanaa irraa walabatee hordofuuf yaadonni dhiyaachuu isaanii hirmaattonni nutti himan. Abbummaan magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa ilaalchisees filannoowwan dhiyaataniiru. Magaalaa Finfinnee giddugala Oromiyaa keessatti waan argamtuuf Oromiyaatti dabalamuu akka qabdus yaadonni bal'inaan dhiyaachaa jiraachuu maddi kun nuuf himaniiru. Dabalaanis Finfinneen wiirtuu dippiloomaasii addunyaa fi qe'ee sabaa fi sablammoota hundaa waan taateef itti gaafatamummaa mootummaa federaalaa jala akka galtu yaadni dhiyaachuu hirmaataan kun himan.